Kotu malebotu Balerube indema Balerube indema Balerube indema Kotu bareda yadama Balerube indema Balerube indema Balerube indema Kotu bareda yadama Ashamar kafuun akkam jirtu dhaggeeffattoota tiyya bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan inni irraa buqqeessin haa ga'u jecha kuni YouTube gadaati. YouTube gadaa akkuma beekamu viidiyoowwan adda addaa hojjechuutti irratti argama. Akkanumallee yaada keessanillee yaada baay'ee naaf kennaa jirtanii argeen jira. YouTube kan koollee subscribe akkanumallee like share waliif godhuun dagatinaa. Egaa irraas akkuma kanaan dura application ajaa'ibaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira dhaggeeffattoota kan koo. Application kunis kan isinii fayyaduutu jaalalleewwan keenya jaalalleen keenya eenyu waliin haasawa akka oole yookaan oolte akkamitti beekuun danda'ama? Akkamitti immoo jaalalleewwan kanneen lamaan hedduu irratti wal shakkiin uumamuu danda'a. Yeroo baay'ee jaalalleewwan lamaan hedduutti nama akkanaati bilbilta akkana ta'e akkanas ta'e maaf akkana taate wanta jedhamutti wanta baay'eetu jira. Nama baay'ee walii bilbila irratti wal shakkii baay'eetu uumama jechaadha. Yeroo adda addaa waan akkasii kana waan dhaga'uu fi jaalalleewwan kunniin immoo akkamitti jarri lamaan wal shakkiisan wal amantummaa isaanii keessattuu inni wal shakkii kana hedduu keessanii baduudhaan akka isin sirriitti wal amantan akka isin sirriitti irra caalatti ofitti amantummaa keessanillee horattan isin godha jedhee yaada. Application kun qafooma meegaabaaytii xiqqoodha bilbila keessan irratti haala gaarii ta'een isin fayyada jedhee yaada. Jaalalleen keessa eessa oolte akkam taate eenyu walii bilbilaatu oolte maal eenyu bilbilta eenyu wajjin haasofta wanta jedhu gaaffiiwwan baay'ee isiniif deebisa jedhee yaada dhaggeeffattoota kiyya. Application kan haala salphaa ta'een itti fayyadamuu dandeessutu jedhee yaada. Application kana immoo eessa argannaa warri jettanii akkamitti argattan boodarra isinitti himaa jechuudha. Amma gara barnoota isaatti haa ceenu. Gara barnoota kanatti osoo hin ce'in dursa irratti YouTube gada subscribe akkanumallee like share walii godhuun dagatinaa. Asirratti immoo qarqaarsadha isiniif waan xiqqoodha. Subscribe gochuun kun waan xiqqaadha waan salphaa ta'e tokkodha garuu anaaf bakka guddaa qaba. Amma gara barnoota keenyatti haa ceenu. Kotu malebotu Balerube indema Balerube indema Balerube indema Kotu bareda yadama Balerube indema Balerube indema Balerube indema Kotu bareda yadama Amma egaa applicationichi kun kana fakkaata. Contacts Backup jedhama. Contacts Backup jedhama. Jalqaba applicationicha keessa seennee akkamitti itti fayyadamna haala akkamiitiin itti fayyadamna isa jedhu wajjin ilaalla jechaadha. Jalqaba irratti application irratti okay jennee seenna. Okay jennee yoo seenna akkanatti waa sadi qaba jechaadha. Waa sadiin kana tokko tokkoon ni ilaaluudhaaf ni yaalla jechaadha. Keessattuu application kun kana fakkaata. Contacts Backup PDF jedhama jechaadha. Asirratti wanta sadi qaba. Jalqaba irra kan jiru kuni asirratti yoo wanta kana qabne waan yoo feene foo keenya eenyu wajjin akka haasaa turre bifa dokumentiitiin lafa kaa'ee lafa nu kaa'e jechaadha. Eenyu wajjin haasofne eenyu wajjin haasaa akka oolle bifa teelumarraa waan fudhanne nutti fakkaata. Haala saniin lafa nu kaa'e jechaadha. Teekstiidhaan illee akka dhufu gochuun ni danda'ama. Asirratti inni lammaffaa irra jiru teeksti isa jedhu kanaadha. Teekstiidhaan illee akkanumallee VCD kaardiidhaan lee akka nu dhufu gochuun ni dandeenya. Irra caala kunniin martinuu gosuma tokko jechuudha. VCD kaardiin ni jedhu akka qafoo keenya irratti bilbila save yoo goon haala gaariidhaan mul'atee nutti mul'atu san haala saniin ta'a. Teekstiidhaan mala teekstiitiin mala barreeffamaatiin jechaadha. Akkanuma PDF inni jennu bara dokumentiitiin jechuudha. Kanneen tokko tokkoon erga akkanatti ilaalle akkamitti itti fayyadamne isa jedhu immoo haalaallu bala salphaadhaan itti fayyadamta. Application baay'ee nama dhibuudhaan miti salphaadha haala gaarii ta'een ufuma keenya mala salphaan itti fayyadamne jaalallee keenyaaf illee ergine haay nama akkanaa wajjin haasaa hin jiru waan namni ani wajjin haasa'u waan akkanaatiin nama akkanaa wajjin haasaa hanga ammaatitti illee amma boodas warroota walduratti illee yoo timtan waan akkasii kana wajjii amantummaa keessan cimsa jedhee tayyaa dhaggeeffattoota kan koo. Jalqaba irratti ishee kana irratti okay jennume. Asirratti maalidha my contacts asirratti maal gootanii bakka kana irratti jechaadha. Bakka kana irratti
maqaa keessan maqaa dhuunfaa keessanii illee kennachuu dandeessanii waan feetan jechuu dandeessanii maqaa wayii guuttattanii maqaan sanii seevii godhuu dandeessanii haala sanii dokumentiin akkamitti akka isin dhufu isinitti agarsiisa dhaggeeffattoota kan koo. Haaluma kanaan kanuma irratti haadhiifuu isin jijjiiruu ni dandeessan maqaa wayii kennuufii ni dandeessanii anis kennuufii danda'a garuu ana akkanumatti haadhisu kanarratti okay jettanii okay ishee jettu kana okay jettanii haala gaariidhaan akka sarchi gochuu jalqaba kudu amma gargalchee jira jechaadha. Bilbiloota annu yeroo hagaarraatti wajjin bilbilaa ture haala dokumentii ta'een haala ajaa'ibaatiin haala kanaan naadhifee dhiyeessee jira jechaadha. Ilaaluu ni dandeessanii haala kanaan ni ilaaltan tayyada haala kanaan beekatan itti sararee akka isin mul'atuuf akkanatti kunoo namoonni guyyaa irratti waliin bilbilaa oolu maal akka fakkaatu haala kanaan baasa jechaadha. Bifa dokumentiitiin waanuma teelee irraa nu ergame nutti fakkaata garuu jaalallee keenyaaf kana erginee agwal amantummaan keenya cimuu danda'a. Han namni wajjin haasaa turuu nama akkanaati ka fakkeenyaaf kanaan dura seef gootanii wajjin haasaa turtan maqaadhaan as lafa kaaya jechaadha. Warroonni maqaan qabne illee akkanuma maqaadhaan maqaa warreen qabne illee warra itti walii bilbilaa turre illee haala kanaan duwwaa godhee maqaan qabnu amma fakkeenyaaf asitti garra kanattis waan akkana nuuf erga jechaadha. Kana jaalallee keenyaaf erguu ni dandeenya. Lammaffaa irratti teekstiidhaan bifa teekstiidhaan akkamitti dhufa inni isa jedhu asuma irratti tu'inee bifa teekstiidhaan halaallu teekstiidhaan okay jennaa asirratti salphaadha. Appilikeeshinii gochuu kun baay'ee salphaa waan ta'eedha. Bifa teekstiitiin amma fakkeenyaaf Chrome irraa itti haafeewwan Chrome irratti Chrome isa jedhu kun just waan jettanii Chrome irratti sarchi godha haala teekstiitiin na erga jechaadha. Fakkeenyaaf na argitu jedhee yaada akka isinitti mul'ata jedhee yaada kun haala kana teekstiidhaan mallattoo meeseejiitiin teekstiitiin na ergee jira. Kanas hiriyaa keenyaaf jaalallee keenyaaf haadha abbaa manaa keenyaaf waan hundaaf ergine wal gidduu keenyatti shakkiin uumame sun gara iftoomaatiitti akka wal amannu gochuu ni danda'ama jechaadha. Dhaggeeffattoota kiyya amma isa sadaffaa irratti illee VCD kaardii jedhisa jedhu kanatti illee okay jettan sanuma jechaadha. Hundinuu nu fayyadu jedheetan okay na asirratti VCD dale amma isa VCD isa jalqabaa kanarra jirudha. Isa kanadha. Okay tan achumarratti isin maqaalee moggaaftanii kennuufii ni dandeessu jechaadha. Haala kanaan waanuma bilbila keenya irratti save goonee fakkaata. Haala kanaan itti fayyadamu save gootanii yoo barbaadan kaachuu isin illee ni dandeessu jechaadha. Jaalallee keenyaaf wanni sadaffaadha. Wanni isinitti himu akkamitti jaalallee keenyaaf kana erguu dandeenya. Haala kanaan namoonni nu hagaarraatti wajjin haasofnu wajjin haasaa oolle hundi haala kanaan yoo nu fide akkamitti jaalallee keenyaaf erguu dandeenya isa jedhu ammoo halaallu jechaadha. Akkamitti erguu dandeenya isa jedhuuf bakka tuqaa sadii jirtu kana tuqne jechaadha. Dhaggeeffattu tokko tuqaa sadii bifa amma duratti isin jedhee kana keessaa filattanii teekstiidhaan ta'uu danda'a bifa dokumentiitiin ta'uu danda'a karaa adda addaatiin jechuudha. Keessaa filattanii tokko irratti okay jettan bifa barbaadaniin namoota jaalalleewwan keessaniif erguu ni dandeessu jechaadha. Walitti gidduu keessan shakkii yoo jiraatu jaggeessanillee annama akkanaa kana wajjin haasaa oola waan ta'eef bakka ati shakkii taasisan jiru jennee wal amansiisuu dandeenya jechaadha. Iddoo kennatti sirriitti wal amanuun ni dhufa jedhee tayyaadha. Tuqaadhaan sadiin kanneen kanatti tu'inaa jaalallee keenyaaf akkamitti akka erguu dandeenyu ishee al tokkoatu no ni teekstiidhaan arginu. Kanaan booda ishee akkanattidha. Open isa jedhutti dhufa. Open ka jedhu jira. Asillee delete ka jedhu jira. Send jedhu. Ni send ishee jedhu kanatti filanne jechaadha. Send ishee jedhu kana filanne send irratti okay jenna. Send irratti okay yoo jennu haala kanaan dhufa. Maal irratti erguu barbaadna? Facebookidhaan moo isin mul'ata jedhee yaada. Facebookidhaan moo Excender'aadhaan moo akkanuma Vidmeetiidhaan moo waan adda addaa isin fide jechaadha. Kanatti illee hin jiru baay'eedha. Imoodhaan illee warri barbaadan jechaadha. Imoodhaan illee nu dhufa. Akkanuma TikTokidhaan akkanuma WhatsAppidhaan erguu barbaada. Waan ittiin erguu barbaadan kan dhuunfaa keessan imoodhaan ta'ee waan adda addaa waan barbaadan irratti hiriyaa keessan filattanii nam tokko erguu ni dandeessan jechaadha. Haala kanaan ergitanii nama saniif namni sun illee akka isin amanu gochuu ni dandeessanii. Baay'ee isin fayyada jedhee tayyaada. Application kana waan gaariidha fakkatti fayyadamtan abdiin isinirraa qaba. Egaa application kana eessa arganna warra jettan eessa bakka kamii argachuu dandeenya warra jettaniif gaafii isiniif deebii isiniif ta'a jedheetan kan yaadu maal gootanii jalqaba bakka feetanii argachuu dandeenya bakka lama argachuu dandeessanii tokkoffaa annimtiyyuu description kinkoo jala isinii kaaya linkii isaa achirraa buufachuu dandeessanii linkii sana immoo akkamitti argachuu dandeessa warri jettaniif akkamitti argachuu dandeenya warri jettaniif barreeffama ani asirratti gadhiisu kana viidiyoo an gadhiise kana jala irratti jechaadha. Barreeffama itti jira barreeffama sana irratti bakka kanatti jechaadha. Bakka kanatti al tokko gattuqxanii al tokko yeroo gadhiiftan akkanatti jalqaba irratti bakkee jiru kana irra isinii kaaya jechaadha. Bakkee jalqaba irra jiru kana linkii haala kanaan isinii kaaya. Haala kanaan isinii kaaya.
haala kanaan erga isinii kaa'ee sarratti okay jettanii download jettanii buufattanii install gootanii itti fayyadamuu ni dandeessan jechaadha. Karaan tokkoffaa kana. Karaa lammaffaa immoo Play Store keessa seentanii Play Store keessa seentanii okay jettanii okay yoo jettan haala kanaan isinii dhufa. Haala kanaan search bakkee jedhamtu kana irratti maal jettanii barreessitanii contacts jettanii contacts application kun application baay'ee nama ajaa'ibsiisudha. Backup jettanii kan kana wal fakkaatanis kan haala feekiitiin uumamanis baay'ee jiru waan ta'eef backup jettanii ishee jalqaba irra dhufte kanatti okay jettanii keessaa filattan jechaadha. Laala amma kunneen amma fakkeenyaaf warri kana fakkaatan warri feekiidhaan hojjetaman jiru. Kanaaf isin ishee barbaadan kan amma duratti isin jedheef shawwadamuu qabdanii ishee kanaadha. Ishee kana irratti okay jettanii an kanaan dura waan buusee fi isin bakka kanatti install waan jedhutti isinii dhufa. Install gootanii bakka ani amma fakkeenyaaf open qofa naan jedha banuudha. Kanaaf dura qafoorraa waan qaba bilbila kan koorraa waan qaba waan ta'eef install bakka jedhamu kanatti buuftanii open jettanii haala duratti isin mul'ise kanaan itti fayyadamuu dandeessan dhaggeeffattoota kiyya. Wanti dhuma irratti illee viidiyoowwan adda addaa hojjedhee yeroo adda addaa irratti application kana fakkaataniif kan kana fakkaatan isiniif dhiyaadha jechaadha. Garuu dhuma irratti wanni isin jechuu barbaaddan YouTube kan koo subscribe gochuun hin dagatinaadha. Akkanuma subscribe gochuudhaan akkanumallee mallattoon bilbilaa isin dhuftanii mallattoo bilbilaa sanillee tuquudhaan ol irra gootanii yeroo mara viidiyoowwan ani isin gadhiisu gallakkisu mallattoo meeseejiitiin akka isin gochuu ni dandeessanii. Akkanumallee like gochuun hin dagatinaadha. Like gochuun dagatina. Akkanumallee share walii gochuun dagatinaadha jechaadha. Share walii gochuun dagatinaadha. Kanarra qabadhe isiniif dhiyaadhe kana fakkaataa hiriyoota kan koo nagaan na tura. Ascoltu malee bottu balee roobee hindema balee roobee hindema balee roobee hindema bottu bareedaa yaadama balee roobee